Fayya Jechun maali? Maqaan kiyyaa ana Arabtichaama bakka irra chaanaalaa kiyyaatti nagaan dhuftan. Fayya jechuun maal jechuudha? Fayyaan afaan Ingiliffaatti heelsiidha. Yeroo ibsa goonu immoo fayyaan namni tokko qaamaan, sammuu fi hawaasummaadhaan wal dhufeenya gaarii yoo qabaate fayya qabaa jedhama. Namni tokko dhukkubarraa walaba ta'uudhaan fayyaa qaba jechuu miti. Namni fayyaa qaba mirkaneessuun hojii gaarii hojjechuu, nama wajjin walii galuu fi murtii gaarii dabarsuudha. Gosti fayyaa sadii. Takkaffaa fayyaa qaamaa, lammaffaa fayyaa sammuu fi sadeessaan immoo fayyaa hawaasummaati. Mee jecha sadeen kana takka takkatti isiniif ibsa. Fayyaan qaamaa qaamni keenya dhukkubarraa bilisa ta'uudha. Fayyaan sammuu immoo sammuun teenya gaarii taatee tasgabbooytee murtii bareedaa fi hojii gaarii kan hojjechuu dandeessu, dhiphina furuu kan dandeessu yoo taate fayyaa sammuu jedhama. Fayyaan hawaasummaa immoo waliigaltee hawaasa wajjin qaban irratti hundaa'eeti. Namni tokko yoo hawaasa wajjin waliin dubbiidhaan, yaada namaa dhaga'uudhaan, yaada kennachuudhaan murtii gaarii kan dabarsu yoo taate hogguu kana fayyaa hawaasummaa qaba jechuudha. Saniifuu hiikkaan fayyaa kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Barnoonni har'aa kun yoo kan isinii ta'u taate laayik, sheerii fi koomentis godhaa. Akka barumsi itti aanu immoo isin qunnamsiisa.